Kiristaana pheenxee dhaami? Ortodoksii. Ortodoksii tanaaf tasgabbootee teessa pheenxee silaa taate hallee wayyoo jettee amma silaa akka waldaan keessa utaaltutti nurra utaalte wallaahi dhugaa. Dhaggeeffachuma afaan ufilleedha. Ortodoksiin fanatti beektaa? Sarri'a. Hin shaffanatti pheenxeen ta'in abboo hin ta'in. Haran ta'u. Hin ta'in maqaa isii wangeela irristee isin 66 godhatte maqannas goote uummanni. Sagalee waaqayyoo ittiin dabalinaa jedha inni irrisinaa jedha inni irriftee barisiin. Ortodoksii dhiiftee asii siqtuus taate ortodoksii dhiiftee gara kanatti asuma dhaanii. Namni gaafa yoo isin ortodoksii keessaa yoo baate islaama taate beeka gaafa pheenxee ta'e namni pheenxeen garuma hin taati maqaa isa hin taati. Seenaa. Abeet. Waaqayyoon nama qora moo seexaana nama qora? Dhugaan beeku dhaggeeffachuun dhufe malee dasna jettan duraan illee biyya biraa ture isin dhaggeeffachaan ture ammoo kanuma afaan dhufe har'ani filoosin godhe. Abshir baga goote dhugaa amantii namaallee hin arrabsu ani waan jechuun wangeeluma irra jiru malee yaani waan takka waan biraan jedhu. Isin gaafadhu waa si ergisaanuma dubbista. Afaan godhu maqaa keema fakkeenyaaf waan barreeffatteen dubbisa osoo itti dabalee seenaa Arsii Asallaa jedha itti dabalee. Hin daballe. Naan hir'ise. Hin hir'isne. Qubeedhaan yoo naan jette saa i na a fattis ai jedhanii a sa a la a ja Asallaa akkanuma afaan bara waan wangeela jiru akkasii yoon dubbise badiin koo maali? Wangeela afaan Oromoo ofiif naa kan fudhadhu jedhanii ofiif afaan adda addaa irra jijjiiranii afaan Oromoo jijjiiranii fidan. Yesuus Kiristoos. Badiin qabu. Akkana. Wangeelli akka jedhu waan akkasiin jedhame ofii dubbistaa osoo qabaatte wangeela gaa biyya yoo biyyatti biyya biraa lakkistee deemte malee. Wangeelli akka jedhu Museedhaan jedheen Waaqayyoon biyya Madiyan takka gaafa dhayixee rukuttu haluu isaan gartee ija yookaan haluu jedhan takka gaafa gartee Gibsi irraa gartee sabni Israa'el baan achitti gartee gandi san safaree san uummata miidheka malee. Ganda sana rukuti ijoollee dhiiraatis fixi dubartoota gartee dhiira wajji ciisanis hunduma fixi dubartii dubrummaa qabdu hambifadhu jedheen Waaqayyoon. Hin fudhatta? Dubartii dubrummaa qabdu kan kiristaanaa keessatti moo kan musliimaa keessatti? Kan kiristaanaa keessa si garsiisa amma si garsa kuna wangeela hin qabdaaf bira moo asirraa banee si garsiisu gadi qabee si garsiisu? Laachumarraa hin barachuma dhufe. Okay, si argisiisa. Si argisiisa qoy. Si argisiisa. Ana ajaa'ibaati gudi. Amma fakkeenya dubartii dubrummaa qabduuf hin qabne takka namni dhiirtee akkamiin beekuu dandeessi? Mee fakkaatummaan ogummateetiin naayima akkamiin beeka namni? Jechuun ogguma dhiira wajjin ciistoo beekan malee maaltu beekare? Kana callaa achi karaan biraa kan itti beekanii jiran meeshaa seenaan tun akkana akkasii miti jechuu danda'a namni? Dhiirti? Hin danda'u. Akkana kanaatu nama dhibee. Kana Waaqayyoon okay ijoo keessa deebiidhaan misa hospitaal mun jira qoy. Wangeela irraanfannee bara. Soddomii takka. Lakkoofsa 31. Eeyyuu adiidamii 31. Eeyyuu asiira lakkoofsa. 31. Maatii qoosii argisiisama. Gudii isa waan dubrummaa tan. Okay. Jawwaalatti qabeensi garsa qubeen dubbistaami. Okay. In argitaa miti seenaa. Si argisaa dura. Macaafa beektaa macaafuma keessan jechuun irratus ammoo waan keessa jiru keessan keessa numa jiraa jechuudha. Quraanaa miti macaafa qulqulluu jedha. Seera maalii jedha bakki sun gubbaan kun? Seera lakkoofsa 31. Eeyyuu seera lakkoofsaa jedha. 31. Eeyyuu. Okay 30 takka asirraa eegala lakkuma argitaami? Deemee boqonnaa 17 irra dhaqe kun 17 ni gartaa laala bakka sana sitti qaate moo ni argita ijaan akkana qoyme laala bakka sana kun bakka qalame dubbisa rakkoon qabu anas siifin dubbisa akkanuma gallaala naasii dubbisa akka jedhu waaqayyootu jedheen beektaa
akka waaqayyoon jedheen beekuudhaaf kun asirraa eegaltalaa bakka kanatti waaqayyo Museetti dubbatee jedhame kun olaal ni gartaame. Ija Israa'el. Eewa ija okay achirraa dubbisise gartee dubbatee ija Israa'eloo haaluu hin beektaame ija namarraa boo ni beektaame. Waan sin raawwatan takka ati itti raawwachuu ni beektaame. Akkas hayyee oofee asitti kun olaal boqonnaa 17 irratti akka jedhu waaqayyoon amma Museedhaan amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ajjeesa hin argitaame. Dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hunda ajjeesaa jedhe dubartii dubrummaa hin qabne ta'ee heerumte taatu tan gartee ciifte hundumaas ajjeesaa 18 laala 18 irra akka jedhu dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ofii keetiif hambifadhaa. Argite? Dubartoonni dhiira wajjin ciisanii hin beekne tan akkami ta ciisanii hin beekne? Fakkeenyaaf ati dhiira wajjin yoo dhiira wajjin ciistee hin beekne intala durummaa qabdu jedhamta moo ta durummaa hin qabne jedhamta? Kan qabdu hin jedhama. Akkasi dhiira dubartii dhiira wajjin ciistee beektu hundumaa ajjeesaa jedhe ijoollee dhiiraa warra ta'anis ajjeesaa ijoollee ajjeesaa dubartii durummaa hin qabnes ajjeesa ta qabtan maaliif hambifadhaa jira waaqayyo? Qulqulluu waan taate. Isa kanan beeku. Wajji ciiseetiin laala. Naayii mika waa'ee dubaraa waa'ee ofii waa'ee shamarummaa beeka amma ati siin fuudhuu barbaada ati qabaatteef hin qabne keetiif akkamiin beekan? Jira karaan biraa fuudhuun biraa? Laa ani hin beeku dhugaa barachuun dhufee yoo ta'e jechuun ani ortodoksii keessaa waan xiqqoo hundallee yeroo tawaate tokko nan beeka. Ani musliima barsiistan jee isarraa illee waan adda wayii ta'e tokko nan baradha tan dhufee garuu. Ayyee waa'ee durummaa sirraa dhiise bakka. Phenxeen ammoo bakka kana gun dubbisa hin lolti. Waan jedhu waaqayyo meeqa jettee amantaa jeeti? Waaqayyo tokkichu. Tole. Tokkichi sanni du'aa jettee ni amantaa? La jiraachuu manfasii an jiraachuu danda'a. Maal akka manfasii jechuun bara waan hin mul'anne mata akka jechuun waaqayyo hafuura manfasiidha yeroo jenna waan ijaan argamne jechuudha bara. Atis bara hafuura ni qabdaa bara. Miti lubbuun manfasii nama qabdaa bara manfasii hin qabdu sigaannaa manfas hin qabdaame. Miti jechuun hafuura jechuun hafuura jechuun waaqayyo waan hin mul'anneef akkas jedhan malee waaqayyo qaamaas miilaas dubbiis harkaas waaqayyo ni qaba jechuudha hin mul'atu malee. Waan jedhe waaqayyoon tokkichi manfasi waaqayyoon tokkichi san ni du'a jettee ni amantaa? Dalagaadha yaamanii dhiiroo. Hayyee mayaa tana dubbisa waan lachuun keessanuu rifeensa gallakiftanii dhuftan piroofaayilii keessan maaloo jiran maal taatan? Mayaa. Haloo. Maqaa isaa. Ijoollee. Waan gaya durummaa kuni wangeela kan seera lakkoofsa 20 takka 17 dubbisadha. Kottee mucaan nama dubbii jabaate yataa abbaatu. Maya! Laanuuf kottee. Salaamu alaikum. Alaikum salaam rahmatullah. Dubbii san gadi fageenyaan qorannoo irra gaggeessa kottee. Quraana keessanii wangeela jettee yoo mucaan. Karaan biraa hojii raftee ilaaltu malee hin jiru waan qaqqabattee ilaalta. Qaama kana qaqqabattee ilaalta. Dhiigarraa fuuta. Maal jechuudha? Magan. Kan peenxeen dhugaa kottee taanis. Waa'uma siiti waa'ee siiti raasa warra waa'uma dubartii raasa waan ofii kee uummanni bee namni tokko siin fuudha jedheeti hin qabdiif hin qabdu karaa kallattiin itti si beekuun maali? Harruma biyya takka dheeyxee ganda tokko dhaqee safara tokko harruma seenee waraanni irratti duulee ganda san hunda ta qabduuf hin qabne akkamitti addaa beeka? Qorataniiti ustaaza doktooraaniif jala deeman na fakkaatti waraanni. Doktorri qaama saalaa akka malee takka takkatti irraa qabee ilaala? Ustaaza waaqayyo ajajeemi. Ajaa'iba kunis foormulaa addaati. Yaa. Jiji. Jaa jedhamu. Asaffaanis dhufe. Salaam Novak.
Allen hulle kaleessa sarraasin jira. Akkam jirta korma nama? Salam. Amen. Ana Salam. malee ana Ya. kiyya lallabu. Hin fudhatta sitti lallaba. Hundatti lallabaa jedhee sitti lallabu jira. Amanaa jedhee hin amantaa hin fudhatta. Akkas. Nuuf Waaqayyo tokkichaatu Eeshi. Waaqayyo duu waaqessamoo kan duuneeti. Waaqayyoon du'ee hin jiru bar. Akkas. Qaamni duu waaqa hin ta'a. Qaamni du'umu. Garam deemtee Maal lallaba yaadda kanatti? wangeelaa maal? Akkanatti Maal lallabu yaadda? wangeela? Wangeela akkanatti Wangeela. lallabu? Wangeela keetti lallabamoo? Eeka akkana lallabaree akka bira. Formulaa biraa kamittu jirare. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Keessa gadi bu'e inni mataan isaatu. Jiji. Odaanuma. Ustaz, Nagaan siif haa ta'u jirtu? ta'ee fillee ta'u. Maali jaan kuni? Jaarsa moo jaartiidha moo jana dilli kun? Maqaa Faransaayiti. Bonjour. Madam. Maaliin ta'u? Bonjour. Faransiin jetteemi? Faransiin dubbatta? An dubbachuu illee hin danda'u. Arginu Jaa. hin godhadhe. Jaamaa. Jana. Jaarsaa fi jaartii. Ammaaf jaamaadha. Hanga nama guutuu taanee dhalannuutti. Maa nama irroo dhalate. Rabbi si haa guutu. Ayyee bareeda.